Hayyee requestii ganamu irra banu deemar nami hirmaachuu barbaada akka hirmaachuu danda'uu fi ganamumaan requestii banna. Agamma nami tokko hin seenne requestii bannee jirra. Nami jalqaba nami lama mul'atee jira. Mee nama gamittuu jira maqaan isaanii nama mul'ate maqaa warra Darabaa Abbaa Maccaa akkam nagaa fayyaa jirta. Bin Hashim Best Ciro akkamat nagaa fayyaa yooyyaa jennee jirra. Abdiisaa Kabbadee akkam nagaa fayyaa Abdiisaa jirta. Bagaan nagaan dhuftee akka bag nagaan nu eegdee Gadaa Bilisummaa akkam jedhe akkam Nimoona Sabbooqaa Baatii Kallee Ban Hashim Best Ciro yooyyaa jenne ammallee yooyyaa Kadiiroo yooyyaa ammallee yooyyaa nageenyi baraadha. Oromoo bareentu jirra jedhe boontu Gaato birra gammadii nagaan bag nagaan dhufte. Ay birra akkam nagaa birra akkas dhufte barbaada yoo dhufte gaarii si barbaada si taajama. Baatii Oromoo bareentu maqaa dubbisutti deebi'a. Mata dureen har'a jechuun miidiyaa guddaatu Oromoo barbaachisa. Miidiyaa cima duulii Oromoo ka'amitti jiru waa cufa caala. Qawwee hiikadha qawwee hin hiikannu qawwee hiikadha qawwee hin hiikannu jedhe. Garuu qawwee caaltu qawween sagalee hin qabne qawween nam fixaa jirtu ka maqaa Oromoo biyyi keessallee xureessaa jiru ka addunyaa gubbaalletti maqaa Oromoo qabsoo Oromoo xureessaa jiru. Duula miidiyaa warri alagaa Oromoo irratti bane. Duula miidiyaa kan akkamiin dur dhaabbachuu dandeenya? Miidiyaan Oromoo akka malee barbaachisa. Miidiyaa guddaa anam waa cufa caal waan qawwee hiikachuu kan namni guddoo lallabaa jira. Waa'ee jijjiiramaa, waa'ee dhaaba wal qubqabu, wali qubqabu, waa hedduu haasawaa jira. Wanni guddoon ka haasawuu qabdu waan miidiyaa kana bakki miidiyaa kan guddoo duubatti hafnee miidiyaan jechuun isaati kalee waan ta'e argitanii jirtanii OLF shororkeessa shaneettu godhee Oromoo walumaa galatti akka shororkeessa haqii dhugaan Oromoo dhokatee akka isaan itti dhiyeessan argitanii jirtanii. Miidiyaan Finfinnee jiru hunduu wal harkaa fuudhee miidiyaan naannoo Amaaraalleen akka inni itti gabaasee argine jirra. Dooche Velen akka inni itti gabaasee argine jirra. Haq tahetti oduu madaalawaa ka dhiyeesse jechuun VOA qophii afaan VOAti qophii suni. BBC'n warri dhagaye Tigrinya warri dhageeffate BBC'n Tigrinya akka malee loogii godhee jedhee dubbatee jira. Warri Tigrinya beeku ka akka fendi mudaqifati dhageenye ka Tigrinya garuu ka afaan Amaaraatiif akka inni dabarse argine jirra. Ka afaan Oromoo oduun inni dabarse madaalawaadha. Wanti nu argaa jirru duulii miidiyaa guddaan Oromoo gubbaatti banamee jira. Miidiyaan Oromoo ammoo dhugaa Oromoo dubbachuu ni sodaata. Miidiyaan Jawaar Mohammadin sodaata. Miidiyaan duroo jechaa bahe. OBN'n baay'ee sodaata. Dhugaa Oromoo dubbachuu sodaata. Dhugaa Oromoo nami Oromoo du'eeyyuu miidhamee jechuu sodaata. Yookaan namummaan walumaa galattiyyuu jeequmsattuu jiraa jedhee dubbachuu sodaata. Waraana miidiyaa kan keessatti akka malee muu'atamne. Waraana miidiyaa kan keessatti akka malee qabsoon Oromoo ko'eetti taatee jirti. Qabsoon Oromoo miidiyaa kan keessatti akka malee duubatti hafaa jirti. Qabsoon Oromoo karaa miidiyaatiin injifannoo siyaasaan arganne, injifannoo karaa dippiloomaasiitiin arganne, injifannoo karaa wareegama qeerrootiin arganne karaa miidiyaatiin dhabaa jirra. Miidiyaan jechuun waan Oromoon gochuu qabu keessa waan ammaan tana Oromoo akka malee barbaachisa. Miidiyaa cimaa qabaachuun, miidiyaa guddaa qabaachuun, miidiyaa sagalee Oromoo dhugaan dubbata. Miidiyaa kijibaati miti beeka. Miidiyaa ololaati miti beeka. Miidiyaa propagaandaa labsuu, miidiyaa saba tokko xureessuu, miidiyaa saba biraa qaqqabu, miidiyaa jechuun tuffii sabaaf sablammoota yookaan waan akkas irratti hundaa'u ta'an miidiyaa dhugaa Oromoo dhugaadhaan karaa ogummaatiin dabarsee haqa Oromoo ka dhokate gaaf inni mul'ate Oromoon bilisa miidiyaa akkasitti hojjetu. Oduu karaa dhugaatiin dhugaa waan qabnuuf dhugaa qabannee ni bilisoomna jedha Dr. Biraanuun tokko Biraanuu Dirbaabaa.
nami dhuga qabu dhuga irratti cichee dhuga ofii dubbatee naanni bilisoom nama arrabsuun hin barbaachisu nam tuffachuun hin barbaachisu saba bira maqaa balleessuun hin barbaachisu saba bira duuluun hin barbaachisu dhugaa Oromoo ka dhokatte ka awwaalamte ka ammaa kanallee maqaa Oromoon aangoo argatee jedhuun dhokachaa jirtu ta ammaan tanallee gadaan ta Oromooti hin dubbatinaa yoo duutanillee callisaa jedhu suniini dhugaan Oromoo awwaalamaa jirti sagalee miidiyaa hin qabnu kanaafuu miidiyaan akkuma nu barbaachisaadha miidiyaan guddoo nu barbaachisa feesbuukii gubbaatti anillee nami goskiyyaa hedduutu gabbaa'ee guyyaa waca yoo ati guyyaan gad dubbattee miidiyaa gubbaa feesbuukii gubbaa baate atini beekaa miti atini hayyuu miti atini qaroo miti guyyaan baatee akka warra feesbuukii halaakaa oolte achirra fasin jedhanii nami garisitu uffata hayyuu barbaachisummaa sagalee kanaayyuu hin galu wanti nam haasa'u miti maaltu haasa'ama waan jedhu guyyaan hin haasa'in guyyaan hin haasa'in warri feesbuukii taate of hin busheessin sin jedhan yoo atammoo turtee dhufte warri garii ma guyyaan nu naasofne walloon maaltu deemaa jira abaluun eessatti akkan deemaa jira ka Booranaa gubbaa ma hin dubbanne ka Gujiirra ma hin dubbanne ka Wallaggaarra ma hin dubbanne ka Shawaa hin dubbattu ka Hoyya Faccee hin dubbattu Calanqoo hin dubbattu warri garii ammoo guyyaan barbaada warri garii ammoo nu guddate jedhanii dubbatan akka cufaafu miidiyaan akka malee Oromoo barbaachisa warri feesbuukii gubbaa wacaa oolu kun feesbuukii gubbaa haaq tahee dirree miidiyaa hawaasummaa gubbaatti humni jijjiirulleen walillee ni gitaa yookaan wal qixaawaa deebisu hin karaa feesbuukiitiin wanni jira wanni qulqullinni qaba haasawii jechuun sirni qaba haasawii jechuun waan seenaa qaba haasawni jechuun waan siyaasaa cimaa xinxala qaba ka akkasii bilchaataan karaa Oromootiin jiru warri Habashaa kan gartanii miidiyaan 46 biyya Itoophiyaa keessa jiru keessa saatalaayitii gubbaa jiru miidiyum 10 wayiiti kaan hundi karaa sooshaal miidiyaati karaa sooshaal miidiyaatiif FM Finfinnee keessa jirtudha karaa FMtiin dubattaafne jirra karaa YouTubetiin dubattaafne jirra karaa reediyoo dambalii giddu galeessatii fi dambalii gabaatiin dubattaafne jirra karaa saatalaayitiinis dubattaafne jira OMN naga dhaabbatee waggaa 5 deemu jira sagantaan OMN hojjetuu fi sagantaan asraat hojjetu wal qixxee asraat jechuun naga dhaabbatee ji tokko asraat illee guyyaa sa'aatii 3 hojjeta sa'aatii 2 hojjeta OMN illee guyyaa tokko kam guddaa sa'aatii 2 3 hojjeta kaan hunda deebisaa oola namiin dhabamne namii dandeettii qaban guutan namni beekumsi qabu guut nami wa dubbachuu danda'u guut sagantaaleen Oromoo hedduun hin jiran jechuun fakkeenyaaf amma ijoolleen Oromoo view dhiyeessitu kun anni ajjama sagantaa hedduudha OMN gubbaa saatalaayitiin sirbaa ol saa 24 hin dabarsu hanqinni guddaatu jira garuu kan akkamii wanni goona maal godhuu dandeenya anillee maan hojjechuu qabu waan jedhuuf gaafachaa jira namni as gubbaatti dandeettee ogummaa miidiyaa qabdan kan gubbaatti akka yaada kennitan barbaada Naazir Nuuraalleen as gubbaa jira innillee akka dhufe dubbatu barbaada akkamiin karaa qindaa'ina qabu tokkodha wanta hojjechuu dandeenya karaa sooshaal miidiyaa yuutuubii gubbaatti akkamiin wagoo dandeenya fakkeenyaaf waan gartee itti fufiinsi qabu waan dhaabbata qabu torbaanin guyyaa takka yookaan torbaan lamaanin guyyaa tokko waan bilchaataa waan siyaasaa gubbaatti waan diinagdee irratti yookaan waan haala jiru hawaasummaa irratti yookaan waanuma adda addaa gubbaatti akkamiin dhiyeessuu dandeenya waan goos kanaatidha kan hojjechuu qabnu waan akkasii kan gubbaatti itti yaadnee hojjechuu danda'uun akka malee barbaachisaadha an akka kiyyatti akka nam tokkota Kadiirootti kanatti na dhagayama jechuudha waan an argi keessa duuli miidiyaa guddaan Oromoo irratti banamee jira duuli miidiyaa kan mo'atamaa duula miidiyaa kan dhabaa dubbiin Oromoo harkatti bushaawaa firfirfamaa jirti yoo amma argaa jirtan waajjira muummichi ministeeraatti sodaan guddaan Itoophiyaan itti jirtu sabboonummaa sabaatii jedhamee namni jechuun dhageettii guddaa qabu tokko torbaan kan gabbahee dubbate sabboonummaan Itoophiyaa keessatti lalisaa jirtu jiraachuu biyyaatiif iyyuu sodaa ammoo heerii biyya sun jedhu heera sunu ka hundeesse sabboontota akkasii ka sabaa fi sablammoota ka walitti dhufan nu ufiin jedhanii ka seensa yookaan ammoo jalqaba heeraa keessatti uf labsanii ka birmadummaan seeraa sovereignty lu'aalaawunnetiin isaaniif kenname keeyyata 8 ka heeraa okay birmadummaan biyya suni sabaa fi sablammoota ka warri irra ammoo baalaa jedhee yaadu ka hiree ofii ofiin murteeffachuu hanga fottoquu keeyya 39 jalatti qabu ka bifa heeratiin jechuun naannolee 9 hundeesse daangaa ofii dhaabatee birmadummaa ofii
qaba jechuun keeyyata 46 47 heera biyya keessa ka jiru daangaa zimbiloo wasannoo beerena beeresab sigaatnu amma wanni haasamaa jirtu kan lakki rakkoon Itoophiyaa jechuun furmaatilleen rakkooleen kana kun hunduu hin jira jedhee namni dubbatan jiru. Itoophiyaan biyya yaadii hedduun wal dhabaa jiru. Yaanni hedduun wal dhabaa jiru. Yaanni kun jechuun waliin galda'a kam akka moota gammatti hin beekamu. Yaadii Itoophiyaa durii hin jira. Yaadii sabboonummaa Oromoo hin jira. Jechuun ka sabab sablammoota hin jira. Yaanni jechuun amma abiin warri Amaaraa ittiin dhufe ka sabboonummaa Amaaraallee caalallee waan birallee of keessaa qabu hin jira. Yaanni gosa hedduun jira. Yaanni kun hundinuyyuu ilaalchatti amma wal dhabaa jira. Yaada kan keessatti miidiyaan mootummaa ka Itoophiyaa cuftu nu fudhatamee jira. Miidiyaa jechuun namtichi tokkodha. Miidiyaan qaama mootummaa afuraffaadhaa jedhama. Qaama mootummaa afuraffaadha. Qaamni mootummaa jalqaba paarlaamaadha, hojii baasadha. Ka lammaffaa seerbaasadha. Hojii raawwachiiftudha. Kaabinee ministeera yookaan pirezidaantidha. Ka sadaffaa manneen murtiitidha. Biyyi dimokiraasii keessatti heerri Itoophiyaa waan sun hin qaba maqaa tokkoof. Ka afuraffaa qaamii afuraffaan mootummaan afuraffaan naamcha miskiifatedha maal? Miidiyaadha. Miidiyaan afuraffaadha. Garuu biyya akka Itoophiyaa jijjiiramaa jirtu keessatti ka caasaleen dimokiraasiin jenne biyya paarlaamaan yookaan caffeen laamishaawaa yookaan naafaa keessatti biyya kaabineen jechuun dirijitaawii asaraariin nami sagal wa murteessu qofa keessatti biyya manneen murtii maqaa hin qabne yookaan manneen murtii kachachalaan waan adda addaatti gaadi'amti keessatti mootummaan dhugaa miidiyaadha. Miidiyaan maal jennaan yaada ati ittiin buluu qabdu yaada ati jala buluu qabdu sitti gurgura. Wayaa ati uffachuu qabdu sitti hima. Nyaata ati nyaachuu qabdar kun si gabbisaa, kun si qallisaa, kun si bareechaa kan dibadhi nami qawwee itti qabee mootummaan ajajin jiru. Ijoolleen keenya akkas hin taatu hijaabiin hidhattuu miidiyaa gubbaa gartee bati. Yes, miidiyaa si barsiisaa jira, ijoollee si guddisaa jira miidiyaan. Dubartiin akkas taate maali miidiyaa? Yes, dubartiin miidiyaa gubbaa laaltee wabaratte. Dhiiris miidiyaa gubbaa laalee wabarata. Faashinii miidiyaa gubbaa maaltu dhugama? Maaltu nyaatama? Akkamittuu dubbatama? Ijoolleen afaan Oromoo hin barattu ijoollee. Yes, ijoolleen magaalaa FM sirba Amaaraa si dhagahaa oolan, sirba Faranjii miidiyaa si barsiisaa jira. Aadaa uffata, jiinsii, kookaa, makdaanoo. Miidiyaan jechuun akkamiin akka bulwat qabdu. Miidiyaan jechuun it secures the consent of the governed. Ummati akka si jalattu aamin jedhee si bulu godhaa jedha naamcho miskii. Meeshaa ittiin bulchanii jedha. Aktivistiin tokkini ka First Nation warra Kanada miidiyaa jechuun bombiidha jedha. Bombii haayidroojiinii lafee kan keen tuqu foon keetii dhiiga keetii eenyummaa kan kee nyaatee jira si ijjeessaa jedha. Akkas jechuun miidiyaan amma karaa Finfinneefaatti Oromoo afaan aadaa eenyummaa wallaalchisa jira ijjeessaa jira. FM'n 20 hagamii kaachi keessa darbu biyyisan keessa ka afaan tokko aadaa tokko. Bakki miidiyaa kanatti mo'atamaa jirra. Bakki miidiyaa kanatti akkama jirra jechuudha. Eegii hagas intro jedheen dubatti nam galchuu jalqaba. Birra gammadii duratti request ergite turte yoo jiraatte deebisi ergi intro san jedhee jira. Birra gammadii akka namni dubbatu waan jedhu request ergadda warra mi dubbachaa fedhan warri garii galchaa jira. Okay. Ka jalqaba request ka ergate jechuun decline gore itti wallaaltaa hin beeknu. Okay, Siraaja Shumbee itti wallaaltu hin beeku yookaan ammoo request beekaa reject goote hin beeku. Reject goote jirta. Okay, Siraaja Shumbee hin taane nam biraa fiduu deemu jira. Request ka ergate namni sun galaa hin jiru na fakkaata. Okay, kunis galaa hin jiru. Waa'ee miidiyaa gubbaa dubbachaa jirra.
yaa karaa kanaanii warri nu daawwachaa jirtanii gargaarsi uummata walloo fi godhamu itti fufee jira karaa GoFundMe sanii gargaara yaa dubbadhu. Halo Kadiiroo kiyya. yaa Akkami. nagaa Girta akkami. jirra Maali dubbiin kan kedhu gaadha barsi hordofutti jiraati. Nuti miidiyaa wayituu hin qabnu. Maal miidiyaa maal qabnaa miti naaftanyaan miidiyaa biyya keenya keessatti godhateetiin biyya keenya keessatti abbaa miidiyaa ta'e abbaa biyyaa ta'e abbaa haqaa ta'e haji teenna miidiyaa mana awwaalamaa jirti bakka miidiyaa kanatti waan buufnee miidiyaa FM kanatti yookiin immoo miidiyaa masanuttu afaan Oromoo kun afaan federaalaa haa ta'u jedhanii gujurraa haasoftan. Isin marru warra istiifistiin gujurraa haasoftan. Afaan umman Oromoo kun afaan federaalaa yoom nuu ta'a? Kabaayee na gaddisiise garuu. Okay, networking kuchisiise, networking deemsise. Okay, birraan gad deebi'ee jira. Birra gammadu. Halo Kadiiroo. Halo birra. Nagaami. Nagaa. Fayya. Fayya jirra birra. Mee waan miidiyaa birra ga'uullee qabda. Yeah. Ani jechuun waan miidiyaa kan keessatti maratti hubatan bakka miidiyaa kana kenna guddaatu jira. Mee dubbadha Waa'ee. Yeah, no, akkuma ati jette qabsoo karaa nagaa keessatti taankiin miidiyaadha. Yaa qawweellee yoo qabaattu. Yeroo ammaa kanatti waan fedhe kijiba feetellee dhugaa feetellee kijiba gootu miidiyaadha. Ummata kan keellee akka inni ofirraa lolatee seenaa isaa beekee dhugaa beekee sabboonummaan jabaattee waa mara keessattuu ummata kana sabbuu isaa ummata nama tokko duraatiin mallaqa kennuufi yookiin qawwee kennuufi yookiin waa mara kennuu caalaa sammuu isaa jijjiirta. Ilmi namaa gaafa sammuun isaa jijjiirame inni nu sooljarsiidha jechaadha. Akka nama dhuunfaatitti. Garuu immoo wanti amma rakkoo ta'e namni kennallee waan jechuun taayimingiin beekan waan baay'ee irratti. Miidiyaa biyya keessatti warri iccitiin galeef asiin nurraa kooppii godhanii miidiyaa garaagaraa banatanii ololaan uummata keenya dhugaa isaa ukkaamsuuf halkaniif guyyaa hojjetaaran jechaadha. Garuu akkuma ati nuu jette miidiyoonni teenna koonfidensiin qabdu kaan namoota dhuunfaatitu kontirool godhee irra ta'a kaan immoo mootummaan illee ajandaa ofiitiin ittiin oofata. Ummanni Oromoo miidiyaa qaba jedhee yaadu yeroo ammaa kanatti seensi illee nan godhu hiikkaallee qabu. Miidiyaa osoo qabaate silaa yeroo ammaa uummata walloo dhumaatii waan ofii dabarsuu barbaadu dabarsa miidiyaan illee malee dhugaa uummata Oromoo kanneen hin dabarsu. Kanaafuu nuti meebi fakkeenyaaf warra mootummaatiif namoota garaagaraatiif illee yoo toluu baate alterneetiivi miidiyaa waan fedhe dubbachuu yoo jennu nu Amaara ajjeesaa yookiin saba biraa ajjeesaa miti. Uummata isaanu mirga keenya hin tuqin keessatti kan namaati hin tuqsiisin. Nu dhugaa isaa irraa fi haqa isaa irratti ummanni Oromoo akka falmatudha. Akkuma mucaan jedhe South Afrikaan afaan federaalaa afaan 9 qabdi. Nu haga ammaa bilisoomne jennee illee afaan federaalaa kadhan. Afaan 11 qabdi. Afaan 11 qabdi. Nu haga ammaa akkasii kadhanna. Kabiraa ummanni keenya ikonomikaalii sadarkaa ummanni keenya baay'inni isaa meeqa? Baay'inni uummata Oromoo meeqa? Oromoon immoo ikonomiin sadarkaa meeqaffaa irra jira yoo jettee laante kunniin martinuu wanti jira. Kabiraallee garuu institutionii barbaachisa. Fakkeenyaaf amma uummatuma walloo kana gargaaruuf waldaan maqaa wallootiin ijaarame ka mallaqan nyaan ka orgaanaayizii ta'e ka uummanni nama ofii barbaadu bakka buufate institutioniin barbaachisaadha. Kominikeeshiniin godhamullee karaa institutioniitiin osoo ta'e bareedaadha. Because amma yeroo baay'ee wanti namni hubachuu dadhabe wanti namaallee galuu dide mallaqni asiin dura gara hedduun guuramu parsantii 100 keessaa 80 ol hin nyaatama. Kun maali? Institutioniin ummanni namoota ijoollee ofii guddifate ijoollee sabboonummaa jaraa beeku ijoollee amanamummaa jaraa beekuun ijaarate tokko hin qabu jechaadha. Mootummaa kana keessatti amma ODP yookiin mootummaa mangoora jiru kana wanti yoo fudhatte beeku rakkoon ODP yookiin ABO yookiin paartiidhaa miti beeku namoota achi keessa jiran santu warra achi keessa bakka bu'eetu mata duree haasawaa kan dura dhiisan sagaleen keessatti dhugaa qabdi. Waan miidiyaa gubbaatti maal godhuu dandeenye birraan Kadiiroo aktiviitiin biyyaatti maal godhuu dandeenye. No, media sagantaa produce godhuu dandeenya. Studio professional fayyadamnee we can produce sagantaa amma miidiyaalaan Oromoo Itoophiyaa qabdu kan inni ol produce godhuu dandeenya. Garuu immoo
sa'aatii qilleensaa saatalaayit warri duwwama jedhisee sirba serviisaa oolu kun yoo ati gaafattellee siin kennan sii kennuun barbaadu. Martinoo waan ofii barbaadu uummata dhageessisuu barbaada malee rakkoon san. Ammoo nu fakkeenyaaf ji'a $10,000 kaffallee waan sani asiin dura uummanni keenya wantoota kanneen ka gargaaraa tureef madaa miidhaa garagaraa irra ture so abbootii qabeenyaa ta'ellee waan kanarratti akkasuma xiyyeeffannaa kennaniin hojjetanii waa'ee miidiyaa kanarratti akkuma nu hundinuu beennu warra biraasitu warra galeefitu waan kanarra hojjeta malee so nu sagantaa wal ijaaramnee hojjechuu hin dandeenya garuu amma ani wanti na mul'atu fakkeenyaaf ji'atti 10,000 kafaltaa bisa talaayitii irratti amma 5,000 yaa 5,000 kana yoo walii galle kana kaffallee warrummaan jiru fakkeenyaaf ijoolleen amma aanolee global media ni jira bultuu min jira ijoolleen Egypt jirtu asiillee caasaa wayiitti ijaarree Awustiraaliyaallee Oromiyaa irratti illee oofisii bannee hojjechuu hin dandeenya jedhee yaada. Kanarratti gahee walii qoonnee nu hundinuu specific area irratti waan irra hojjechuu barbaannu. Seera ittiin bulmaataaf ulaagaa miidiyaa eenneetiin hojjechuu hin dandeenya jedhee yaada. Kanaafuu barbaachisummaan miidiyaa waa wal nama gaafachiisuu miti. Yeroo ammaa uummanni Oromoo miidiyaan caalameera. Miidiyaan irra deemamaara. Miidiyaan dhugaa isaa dhussaaran. Wantummaan liidaroonni Oromooyyuu koonfidensii ka jara dhabsiiseyyuu warri asii miidiyaa garaagaraatiin itti duulanii jaanjistanii waan isaan barbaadan akka dubbatan godhaaran. Kanaafi waan miidiyaa irratti waan ammati kaafte irratti diriddirillee waanuma diqqomallee of duuba jedhanii qabanii. Kanaafuu waan irra hojjechuu qabnu nu hundinuu gahee walii qoodneetiin dhimma miidiyaa kana yeroo gabaabatti gama tokkotti haa kennu. Even sagantaa tokko bal'aa qopheessinee dhimma san irratti Oromoon dhugaan miidiyaa qabdi moo hin qabdu ka jedhu yoo hin qabaanne oo maal godhuu qabna ka jedhu garaagarummaa siyaasaa ila waan rakkoon beektaa uummata keenyatu waan xixiqqoo irra fookasii godheetiin waan gurguddaa kanneen dagata. Fakkeenyaaf ani fatti ilaalcha poolitikaa garaagaraa qaba. Sagalee keelleen isa gurguddaa qabu miidiyaa qabaachuu waan tokko. Hayyooti Oromoo waan jedhaman. Miidiyaa gubbaatti dhufanii warri miidiyaa gubbaatti dhufullee waan gaarii waan akka hin beeku. Rakkoon tokko amma warri Oromoo kan jedhamu miidiyaa amma gubbaatti dhufu fedhiin Oromoo iyyuu maali? Seenaa gubbaa Finfinnee bara warri jedhuufi deebisuu waan gaarii illee kan arginu. Hanqinni beekumsaa hin jirra. Warri beekumsaa qabbana dubbachuu jira waan agamma warri sirraa hin beeknu. Itti bilisoomu jira akka tokko. Maal jettu waan kana? Nullee kanumatu yaada nutti ta'e wanti agammaa Oromoo keessan rakkoo ta'e warri danda'ee ummata kanneen deebii gahaa kennuu danda'u carraa miidiyaan argan. Warri carraa miidiyaa argatte akkuma jiru kun hanqina beekumsaati jira seenaa irraayyuu sirriitti hin beekanii kun immoo koonfidensii keessa ajjeesaniira. Uummanni keenya akkuma Oromootittuu wanti uummata keenya miidha tokko uummanni keenya self-esteem hin qabu. Ammoo warri ijoolleen waan kana hojjechuu danda'an. Carraa argate immoo warra itti himuu danda'u miti. Kanaaf nullee namoota beennu fakkeenyaaf namoota seenaa Itoophiyaa irra baratan namoota onnee qaban bakki anamma nama beeku nama hedduu jira biyya keessaa biyya alaatii bakkee garagaraatiif namoota seenaa kana dhugaa irraa beekan. Namoonni sunniin immoo carraa miidiyaan argatan. I don't know ana wanti kun gaafii nattaa yeroo hedduu miidiyoonni kenna akka joornaalistii bee namuma tokkotu waggaa guutuu nama 2-3 qofa argaa oolta miidiyoota jijjiiran irratti akka waan histirii nama meeqa barateera Itoophiyaa keessatti. Waa'ee waan garagaraa irratti namoonni baratan namni kuma meeqa osoo jiran ati bee namni roongillee ta'e ka garagaraa yoo laalte keessaa filta bishaan akkasii baafta sii galee. So rakkoon sun akka malee jira dhimma. Media namni tokko bakka nama jabatu media Oromoo kan jaba namni gaaffii nama gaafachuu beeka. Nama gaazexeessaa baay'ee barbaade haa hin godhatu. OBN rakkoo sun hin qabu. OMN rakkoo sun hin qabu. OBS rakkoo sun hin qabu. Warri waa beeku. Oromoon akka malee kan itti guddaa qabu beekumsa. Namni cimaa guddaa jiru dhiisanii warri garii waan fi gaafatee jiru beektaa. Waan mata duree Facebook gubbaa social media gubbaatti haa ta'u qolamti gaafatanii. Achiin bukan gaafatanii beekaa. Tokko gaafatanii sadiinsa dhaabbatatu afaan amala OBS gubbaatti. Dr. Birhaanuu Jalbii godhee xiqqoo yaadii jiran malee namni dandeettii qabu miidhaa Oromoo gubbaatti jiru waan danda'u. Akka hubachuuf.
yaa sunillee miidiyaa keessatti namoonni dabballootu moofi haayer godhatan malee joornaalistiin profeeshinaaliin ufta'ee hojjechuu fedha. Gaafii profeeshinaalii gaafachuu fedha. Ammoo miidiyoonni amma jirtu tunu namoonni isaan qaxaran warra dabballee ufiiti warra gaafii isaan barbaadan qofa isaan gaafattu. Gaafii I think gaafii iyyuu barreessanii itti kennan lafa fakkaatan yeroo tokko yoo yaadu. So hagammaa nu hin bilisoomne malee anama bilisummaa sanii yoo amma itti amanuu dhiiseera. Warra kaleessa ummata keenya qabsoon ummata Oromoo OPDO bilisoomsee ODP bilisoomsee garuu ummata Oromoo deebisee gabroomsaa. OPDO nu deebisee ummata Oromoo gabroomsaati. Warri qabsoo kana hoogganna jedhanii qeerroo harkaa qaban immoo qeerroo kana ittiin nagadatanii qofa ummata kana osoo ijaaranii hin ceesisin karaa irra harcaasanii dhiisan gama hundaan jechaadha. Guyyaa biraas deemee waan kana qabnaa. Okay. Mata duree dubbanna. Dubartii Galchina Rahmaa Bakar Kanaadarraa request ergattee jirti. Meeshiin seentaa dubbattuuti. Wanni miidiyaa kun bara qabsoo nagaa keessatti amma namni qawwee wal dhukaasee wal lolaa jiru bakki tokko 2-3 waan dabartee jijjiirama dimookiraasii deemaa jirra jechaa jirra. Ammallee akkasuma Atini ana bira sirriidha ummata bira garuu hiikoo qaba yoo kompiitara sibira banaa jiraate kabiraa kabanaa san cufi. No computeram na birin jiru yero gari Android fi iPhone yoo walitti dhufe mobile gos gari yoo at bilbiltu echo uma maaliif akka ta'e compatibility rakkootu jira. Am jiru sanyi mobile gos at bilbiltu gubba mobile gari yoo at bilbiltu jechuun echo yookaan ammoo ogaa qaba jechuun sidda deebise sagalee anke deebise. Kunillee rakkoo ajaa'ibaati marree wal mari'annee telefoona gosa takka bitachuu qabnaan warri. Telefoonni gosa tokko gubbaa sabab neetworkii sababa adda addaati fechuu waan kan hedduu argee garuu telefoona Android gos gariitii fi iPhone gos garii even iPhone generation adda addaa gubbaatti rakkootu jira waan arge kun jechuun yeroo hedduu teessoo godhee lala. I see akkamatti aboo yaada ajaa'ibaa kaaste yaada bareedaa fidde. Mee dubbadhaati nee. Yaada hedduu namatti tolu. Miidiyaa hin qabnu jechuu hin dandeenyu garuu iyyuu miidiyaa sirnaan akka fedhii kennaatitti akka yaada nuti yaannetti akka nuti hawwinetti hawwii kenna irraa argachuu dhabne qofatu jira yoo jenne malee hin qabnu jechuu hin dandeenyu. We have but akka fedhii kennaatitti akka nuti yaannetti akka fedhii kennaa san irraa argachuutti bituu beekte. And kabira ammallee yeroo asirratti yeroo hedduu asirratti namni hundiniyyuu akka individualitti kophaa isaa waan adda addaa dabarsee westi godhu kana gruupiidhaan ijaaramanii akka gruupiititti walitti dhufanii yaada ofii yoo ka dabarfatan taatellee waan bareeda instead of atilleen kophaa kee achitti yaada kee dabarfattee westi godhu anillee asitti yaada kiyya dabarfadhee westi godhu. Akkasirra namni yoo walitti dhufee garteetiin wal mari'ate waan takka furmaata takka jedheetiin yaada. Akkuma ati iyyuu jette miidiyaan waraana afraffaati jette dhugaadha maaliif iyyuu beektaa amma laali fakkeenyaaf Ameerikaa kana keessa miidiyaa tokko jira ka waa'ee nama du'ee qofa dabarsu waa'ee nama badee ijoollee kidnap taate yookaan nama tasa osoo deemu qawween dhahamee ajjeefame miidiyaan suni waa'ee kanaa qofa dabarsaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf akka eenyu birraan na dura dubbate instituushinii jabaa tokko qabaachuu qabna. Amma wanni guddaan tokko miidiyaatti aanee biyya san keessatti yookaan uummata Oromoo nu barbaachisu emergency state waan jedhu hin qabnu. Emergency state waan jedhamu hin qabnu nuti uummanni Oromoodhaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma yeroo rakkoon takka naannoo takkatti kaate ufumaa kennaa walitti dhufnee ganaa takkaan walitti lallabnee wal beeksisuun alatti osoo emergency state gad dhaabbate tokko qabaanne yeroo wanni akkanaa kun uumame wanni dafee dhimma kanarraa gabbahee dubbatu warra emergency state kana jechuudha. Waan akkasii sanillee uumachuudha qabna.
So ati amma asirratti baata guyyaa hundaa'u yaada kee ni dabarfatta. Birraanis ni dhufaa yaada isaa ni dabarfata. Anis ni dhufaa yaada kiyya ni dabarfata. Akka diiyaaspooraatitti namni walitti dhufe yoo waan takka at least sa'aatii tokko tokko individuaalidhaan iyyuu peejii sanirratti yoo namni ka dabarsu taate instead of atilleen peejii keetirra kophaa kee dabarsita. Anis kiyyarra kophaa kiyya dabarsa. Kunis kasaatirra kophaa dabarsuu irratti tokko irratti yoo namuuyyuu sa'aatii argatetti sagantaa baafate achirratti kawaa dabarsu taate bareedaan. Akkasuma karaa yuutuubiitiin illee yuutuubii individuaalaa kophaa banachuu osoo hin taane namuu sagantaan kennameefi sagantaa kanatti ati waan kana dabarsi waan kana maxxansi. YouTube irratti waan si ajaa'ibu akkuma amma Facebook irra live baanee dubbannu kana live stream gootee dabarsuu ni dandeetta. Beektaa YouTube irratti illee jiru. You can do that. Rahama wasi gaafadha jechuun waan miidiyaa keessatti jechuun walumaa galatti miidiyaan hin jiru hin jenne miidiyaan jiru gaa'umsa hin qabu hanqinnatu jira akka gaariitti gaafii Oromoo ibsee Oromoo walitti fidee ammallee gaafii Oromoo saba biraatiif ibsuu hin dandeenya hanqinna yookaan ammoo rakkoo gaa'umsatu jira dhaqqabeensiisa gubbaattu waan hedduu rakkootu jira. Resourcing jiru akkuma dubbatu firfirfamee jira abbuma mataan fiigaa malee namni waliin dhufe waliin hojjetu sun hundinuyyuu jira. Miidiyaa hin qabnu yoo jenne taa Oromoo bal'oo dhuga garuu warra ammoo sagalee hin qabnu yoo jenne sagaleellee keessa warra sagalee dhabeeyyii yookaan sagalee maleeyyii hedduutu jira. Sun keessa fakkeenyaaf dubartiin takka yeroo hedduu amma OMN fa gubbaalletti Gaazixessaa Raabaadoorilla yoo ka qopheessu taate keessummaa dubartii argachuun akkuma hin dhibe. Tokkoffaa dubartiin dubbachuu hin barbaaddu. Lammaffaa wanti aadaa hin jira maal jedhanii amantiin kiyya kan dura gabbee dubbannaan hayyamu yookaan ammoo jechuun waa hedduu haasa'anii maal jettu waan sullee. No. Dubartii argachuu dhabuu miti. Dubartiin guutte karaa ittiin argatantu hin jirre. Karaa ittiin barbaadantu hin jirre. Dubartiin karaa kamitti barbaaduu qabna? Dubartiin yaada bilchaataa qabdi. Dubartiin yaada bareedaa qabdi. Guuttee jirti. Namni namarraa nama barbaada. Yoo ani amma fakkeenyaa fi ati amma asirra dalaydaa wanni Raabaadoorrirra dalayduuf waan si beekuuf karaa duubaatiin sitti dhufee yaa Kadiiroo keenya nama akkanaatiin beekaa intala akkanaa cimtuu takkatu jira. Akka atiin Raabaadoorii kanarratti afeertee gaafii fi deebii nama kanaa wajji gootu barbaadaa jedheetiin ani yoo sitti dabarse karaa sanirraa nama argata. Malee gaazexeessaan tokko nama barbaadee nama argachuudhaaf hedduu ulfaata. Nam dubartii baay'ee wal beekaa jechuun namni hedduu wal beekaa. Laayivii kanallee waan dhufuufi suni alatti namni an beekuyyuu hedduun ka dandeettii qabanii beekumsa guddaa qabanii yoo an gabbaa dubbaddaa jedhu jechuun gabbaan Gaazixessaa Raabaadorii ammoo dhimmi dubartoota fa gubbaatti yoo gari nuun dhiira gabbaanee haasofnu akka tokko nattuyyuu hin toluyyuu. Hirmaannaa dubartii jenneen dhiirtii deebinee hirmaannaa dubartii asirratti yeroo garii waan akka Fox Newsiin fakkaata waan dubartii jenneen dhiirtii qofti waliin dhufte White House faatti ka Trump faatti godhe Republican tokko sanuu hin ga'u. So dubartummaan an beeku ka dandeettii qaban ka ogummaa qaban baana jedhan fakkeenyaaf torbaan lamaan dura Gaazixessaa Raabaadorii qopheessuuf dubartii sadii fi dhiir sadii waan jijjiirama dhiyeessinaa jedhee wanni jedhee dubartii sadii keessa lamni naa hin taatutti tokko naa hin deebisneeyyuu dhiir sadii keessa sadeenuun dhufnaa jedhan jechuun waan gosuunittu jira kun yeroo takka lama yeroo hunda waan naqunnamu maaliif akka hin beeku. Yaa suni dhugaadha. Shamarran teenne irra hedduun isaanii konfidensii hin qabanii beektaa waan konfidensii hin qabneefi kaameeraa fuuldura bahanii dubbatuu ni qaanfatan. Sunilleen aadaa itti guddanne beektaa aadaa cunqursaa keessa turre aadaa atiin dubbii takka namatti hin deebisne keessatti guddanne beektaa yoo amma shamarran takka ta diyaaspooraa baatee biyya diyaaspooraa kana keessatti ija banattee qalbii banatte taate malee warri akka aadaa duraanii ittiin guddate sunitti ammallee akkasumatti jira jechuudha yoon dubbadhe ammallee waan takka duuba nama deebistu jira nama kennatu akka atiin dubbanne si godha yoo ati yaada kan kee as baatee akka dubartii takkaatitti waan si dhagahame dubbatte. They come up with so much of insulting. Si galee waan hin taane jaanii sirratti barreessanii si arrabsaniiti
akka ati confidence fixatteetiin mana deebitu si godhan jechuudha. Har'a yoo kaameeraa dura baatee jecha takka argite Abadul Abidiin tuunillee sanirratti laallatti isiiyyuu arrabsanii ani maaliif hin dura bahaa itti duratti hin baatu jechuudha. Yoo ta'a akkam cimina qabdu cimtuu taatee okay na arrabsanillee homaa rakkoo hin qabu itti arraba san liqimsitee ofirraa nama duratti baate malee. Waan hedduu karaa dubartiitiin irratti dalagamuu danda'u waan hedduu jira. So waggaa 100 nurraa fudhata to fix that problem it will take us like 100 years. So amma kana yoo dubbannu kagari na arrabsa kagari si arrabsa dubartiin tun kijibdu Kadiiroo beeki sin jara gari saayinsi beekan hin beeku waan ajaa'ibaati jechuun nami gari namu arrabsuuf gaaf tokko doon live bahuuf jedhu live an hin baane sirbi waa'ee sirbisiisee haqi sirbisuun sirbu komentiin 20 dhufte 30 arrabsan shani jinni shee atman jennamu dhiiroo mata duree yuun beesifne beek mata duree dubbadda waan an dubbadda gaachiin dubbadda arrabsa jedheen nami gari akkas si arrabsuuf nam qophaa'etu dhufa exactly yes yaa jechuun waan akkasii kana anama jechuun black language warra sin arrabsan sarara ittum dhiisan jechuun nam yoo gari komentii dubbisu dhiisa jira wanni akkasii nam sodaachisuu hin qaba anam fakkeenyaaf jeje kiyyafa yoo gariin daddaga malee agarsiisan garuu hin jara duwwaa garuu jabeenni ishii sun dur dhaabattee dubbachuu ishii yoo gari akka malee dinqisiifadha warra dubartoota kaawwatu akkas arrabsanii dubrummaa warraatiin amalu warraatiin waan dhiiraan hin jennu hunda ka dubartiin jedhan warri gar waan akkasii danda'u barachuu danda'uu qabne jechuun aadaa gosuuni. Exactly. Yaa obsa akkasii nama dubartii akkasitti obsa qabdu qofatuyyuu as bahee dubbata malee akkasii arrabaatiif barnuuti hundinuu feesbuukii kanarraa godaannee bara. Akka namni nama arrabsu biraa kaati as baatee dubbattu dhiisi barruu yaada ati barreessitee maxxansitu irratti iyyuu nama si arrabsu jira. Piikcharaati maxxansitu irratti nama si arrabsu jira. Just on every angle gara hundaaniyyuu waan ati dalaydu sochii ati dalaydu hundarratti si arrabsan. Kanaaf silaa akka arrabaatiif nuti hundinuu dhiira taate dubartii taate warri asirra jiru hundinuu silaa asirraa godaanne garuu liqimsaatuma gartee asiin dhagahaa asiin gannaqaa akkasumatti hagaardhaa baane role model namaaf tahuu qabna waan jedhu si galee fakkeenya role model waan jedhu fakkeenya dubartii biraatiif dubartii akka tiyyaatiif fakkeenya tahuudhaaf dirqamnee asirra teenna malee silaa akka namaatiif qaata asirraa galle kabiroo kakara miidiyaa kanarratti dhugaa yoo kakara miidiyaa deebi'ee tadhiiraa wayyaa'u ka dubartii ofirraa completely we are shut down gaqqabamee jirna. Amma kijiba namni tokko nama hiikoo saadoo ka jiru tokko yaada haasa'u oduu dhiisan jedhamu kunuu yaaduma jechuun waan miidiyaatiif hirmaana dubartii haasa'u jirra kun amma akka inni fudhatan hin beeku. Warri akkas nama arrabsu kun waan tokko ka dubbannu miidiyaan lakkisa dubartii waan kan sodaattee dubbatti hafuun qabdu gabbahuu qabdi. Warri akkas nama arrabsu kun sodaatan. Warri akkas nama arrabsu kun gowwaadha. Warri akka nama arrabsu kun warri yaadan falmuu hin beekne. Nama sodaachisuun yookaan doorsisuun yookaan arrabsuun nam callisiisuu warri yaadu. Appeal to the speaker. Aad haminem jedhamu. Warri kunin maqaa kijiba qabanii nam gad bahanii miti beekumsalleen hubannolleen dandeettillee nama kan keetii fi nama gos kamiyyuu ka yaaduu fi ibsatu nam gad galoo gad jira jechuudha akkanitti yaadu. Kanaafuu warra akka sodaachuun qaban. Warri akkasii sun beektaa warra dictatorshipii gartee laayifii fiillee dictatorummaadhaan jiraatan jiruma ufii jiraatan kanayyuu freedomiin hin jiraatan jechuu sodaadhaan jiraatan jiruma ufii ta jiraatan ta halkan bulanii ganama ka'anii dalagatan tanayyuu they live in fear warra sodaadhaan jiraatu warra jiruu ifii sodaan jiraatu warra gaafa jaartii fuudhe jaartii ufii san dictatorshipiin bulchu. Warra ilmoo yoo fuudhe intala gurbaa dhiiraa madrasaatti erge intala kushiinaatti ergu. Warra garteetiin jaartii ufii mana kaahee ta biraa biyya biraatitti fuudhu. Awustiraaliyaatti takka Ameerikaatti takka Kaanaadaatti takka. Warra akkasiisantu nama arrabsaa beektaa Kadiiroo. So we don't give attention to them. Let them be. Stupid will be stupid. And haters will be haters always. Bada arsi kun mata dura yoo siin taane keessa bahi warra kan keeti ilaali sila blockila singoonu sidhiisne gowwaa kan keetitti gowwaan akkanu dhiisanillee hin baratu. Gowwaan akkasii hin baratullee gubbaa ture waan feetu nu arrabsa. Yoo kun mata dura siin taane keessa deemi bakka bira dhageeffadha. Jechuun kun mata dureedha. Miidiyaa gubbaa dubartiin maaliif hin dubbanne Ada dubartii dubbachuu dhoortuu kana luugamtuu kana akkamiin cabsine keessa baana jennee dubbachaa jirra. Sagaleen dubartii miidiyaa keessatti hin jiru jennee dubbachaa jirra. Yoo kun si hin taane
bakka wanni biraa sii taatu deemuuf dhagaye. Si qofaa miti. Warri yaadu gos kana ani black sun hin godhu isin dhiisee jira. Garuu gowwaan adu carraa dargatetti fayyadamee barachuu waan qalbii qabnatti hin fakkaatu. Rahima guddoo qalatoomi dubartiin biraa karaa kanaan yoo gabbaatanii dubbachuu barbaadanii koota baha dubbadhaa jedha. Guyyaa biraallee deebinee haasofna. Guyyaa biraan rabadoorillee waan biraallee gubbaatti dubartii jechuun hedduu akka argachuu danda'u abdachaa. Nagatti yaada kan keessa. Okay, thank you. Now when the brown jedun jiru individually dan fi figura walitti ufne tokko taane nu hundinuu yaada kenna karaa tokko karaa page tokko tae page tokko maqaa itti goone itti fayyadamuudha qabna amma fakkeenyaaf OMN ni qabna kana akkuma yaada kiyyaatti ittiin fudhadhe OMN qeequuf osoo hin taane waa hedduu nu godhee jira OMN qeequus hin danda'u garuu miidiyaa akkasii takka dhaabbannee kagartee isaatiin isaata itti qabee nurraa dhaamsu isaatiin isaat godhee nurraa dhaamsu miidiyaa akkasii barbaada. We wanna attack media with media. We need something like that. Waan garteetiin ibidda dawaa yaa mootoo ni mootootu ette Siwaahiliidhaan warri Keeniyaa. Dawaa yaa mootoo ni mootootu jedhan qorsi ibiddaa ibiddum. Kanaafuu wanta akkasiidha godhachuudha qabnaa jabaadhu ulfaadhu naaf feeruu keetii fi galatuumi. Ayye galatuumi ulfaadhu. Gurbaan si arrabsuuf requestiin erga jedhamee waan nu arrabsuuf gaafa doonii ka gadhuuftu. Hodhin qabi. Ayye. Yaa requestiin nu erga jira hiikoo saddo or saddo I don't know akkuma inni barreessu dubbiseefi. Mee waan gaggaarii barreessaa jirta beeka of gootee mesitti dubbachaa jira mee gabbai maani yaadii kan kee nagaa Kadiiroo nagaa maaliif komentii nama barreessaa jirta barbaadu akkama waan feet ma wala hin aaru jedhe no Oromoon aaru hin beeynu beekaa yaada walii jijjiiruu barbaadna malee no Anjechuun kiyya waa'ee arraba irratti jechuun yaada walii deebiin intali kun kijibdu maali ma barreessitu waan akkasii gabbaasa dubbachuu dandeetta ati gabbaasa dubbachuun mirgi qabda maaliif na barreessita jechuun kiyya ati yeroo dheeressitee innaa yeroon dheeressinii kalaas ana haaga'uuf carraan kiyyaaf yeroo saniif kan siin jechuu danda'e ammas taanaan jechuun danda'a maali an carraan dubartiin sirriidha yeroo ammas carraa argattee hin jirtu dhugaadha yaada kanarra beeki yaadni qopheessitee yaada bareedaa ta'etti lakki carraa ana kijibdu radhiisi jettee beektu anillee carraan kun na haa carraan na haa jechisan hin dubbanne ani dhageessa haa illa dhage ani akkas hin jenne yoo amma komentii kiyya irratti dura hubadhu duraan dursi anammoo haasaa kana dhiisaati xiqqoo yaada miidiyaa irratti deebi'aa isin hin jedhe ani dhageessa yaada arrabaa osoo hin taane mee waa'ee miidiyaa irratti dubbadhaa kana dhiisaa jedhe malee kiyyamoo yaanni sanii miti ammallee hubataa din malee akkasii. Okay, komentii gati wal hayya dubbadhe dhaamsi kan kee maali? Kiyya sanii miti. Okay, mata duree dubbadhe. Dhugaadha. Rahamaan ammoo Rahamaa ammoo yaada bareedaa dubbattee yaada baay'ee nama quubsu. Miidiyaa jechuun dhugaadha. Miidiyaan sagalee ummataati. Sagalee baay'ee ummanni keenya jiruullee jireenyallee du'allee awwaalchallee ittiin ibsatu miidiyaadha. Asin dura sadarkaa ilmi namaa keessa hin jirre sadarkaa namni jiraachuu hin dandeenye keessa waan dabrineef namni waa'ee miidiyaa illee hin beeku. Garuu miidiyaa yeroo ammaa kana keessatti waa hedduu nuuf dabarsee waa hedduu nuuf ta'ee jira. Garuu miidiyaa OBN hin jira fakkeenyaaf. Waa'ee qaama mootummaa bichaa waa'ee abbaa dhuunfaa bichaa dabarsa malee waa'ee keenya baay'een dabarsanatti illee hin fakkaatu. Kanaaf ammoo namni gariin ammoo miidiyaa OMN hin qeeqa namni hedduun isaa. Garuu akka isitti qeeqan baay'ee na dhibaan garuu. Miidiyaa biraan dhaabna jechuun durattu OMN kana hagam tokko jabeessineerra hagam tokko utumneerra garamittiin deemu jirra jedhanii akkasii hubatan malee OMN kana qeeqa birraan amma yeroo baay'ee qeeqa Jawaariin qeeqa fakkeenyaaf warra baadiyaa keessa deddeemee nama akkana walitti qabee yoo jedhu yaanni isaa sunuu yaada akkamii namni akkana kun namni waa xiqqoo hin beeka jedhan jaarsota walitti qabeetti waliin oola malee Jawaar bakka nama guddaatu oolee hin beeku jedha garuu nama hamilee biyyaa qabu tokko dhageessee nama seenaa biyyaaf qabu tokko namni kun nama harrallee kaleessallee ummataaf seenaa dalagaa ture. Hin qeeqa yeroo baay'ee Jawaariin. Kanaaf qeeqan akkana kun namaafillee hin ta'u. Yeroo baay'ee waan akkana dubbata. Asin durallee OBN irratti gaafa Jawaar waa'ee Elemuu simee dubbatu gadi fageenya. Waan hin tanda atillee waan miidiyaa dubbatamu waan birraa dhiisi waan Jawaar dhiisi waan miidiyaa dubbatu waan waa'ee miidiyaa
waa'ee miidiyaa irraa si dubbataa Waan nama dhagaye. inaasofnu waan Miidiyaa irraa deebi'an si nu jedhu dubbataa duratti. kunillee kanaaf miidiyaan Raamallee garuu dura waan ija miidiyaa kenna. dubbachaa turte Kanaafuu ture. miidiyaa markaa qabnu. Isiinillee waa'ee miidiyaa dubbattee kaatee yaada ofiillee isiinillee waa'ee dubartii irraallee yaadadduu walirra qoodaa turre waan ta'eef kun rakkoo takka hin qabu. Kanaaf walqeequunillee faayidaan qabu miidiyaa duraan itti fayyadamaa jiru sanuu haqam takka. Waldhabbii birraati fi jawaari achuma dhiisi waan miidiyaa maal ta'uu qabaa ka jirra dubbadha. Jawaarillee kiyya bar ila dhageessa jawaarillee kiyya birraanillee kiyya. Garuu walqeequun akka hin barbaachisaa nama fakkeenya uummanni ija godhatee waliin waan jawaar dubbachaa hin jirru waan birraa dubbachaa hin jirru waan miidiyaa dubbachaa jirra. Birraan illee kiyya bar martuu kiyyumaa bar martuu kiyya bar birraan illee kiyya inillee kiyya garuu nu oromoo walqeequu bar birraan jawaar hin jedhu dhagaye waan birraan jawaar jedhu ittiin jedhu anin deeggarullee hin balaaleffadullee birraan akka nam tokkotti dubbachuu fi mirgallee hin qaballee wanni inni jedhu sirri moo sirri miti anin beeku sirri fanatti hin ta'u yeroo garee akkasumas gongor fana fakkaata yeroo garee ammoo waan garee sirriidhaa dubbachuu qaballee jedhee yaada akka cufaafuu jawaar hoggana miidiyaa kanaati akka mata miidiyaa kanatti qeeqamuullee faarfamuulleen hundaayyuu ni danda'a jechuun sun rakkoo hin qabu. Garuu rakkoo hanqinni karaa miidiyaatiin jiru kan furachuuf maal godhuu dandeenya kajedhu akka yaadatte jechuun OMN numaa jabeeffanne jennee uf gaafannu ka jette hin fudhadhu. Sun yaalatti waan biraa ka jechuu qabaatte mee dubbadha jechuun namni hedduun request ergas eegachaa jira. Akkasumas jechuun kiyya amma miidiyaa abbaa tokkoo bichaallee qabatanii akkasitti illee ceene jechuun baay'ee tokko waan nama dhibuuf miidiyaa biraa ka uf danda'e fakkeenyaaf kama qeerroma kanaaf qarrima jedhamu kana kan miidiyaa dadhaabatee uummanni yaada isaatti ibsatu ka deebi'ee namni manguddoonni dubartoonni yaada isii akkuma amma dura yaada kaaftanii raamanillee yaada kaafte kana dubartoonni illee yaada sammuu isii wal gurmeessanii akkasii itti dubbatan miidiyaan tokko akka nuuf dhaabatu sun bareedaadha yaada bareedaadha waan jiru. Miidiyaa akkasii tokkicha dhaabachuu waan bareedaa yaada bareedaa jirta yaada bareedaa jirta yaada akkanaa kan ammoo ammallee uf duraafillee duubaafillee duraafillee jabaadhu irra hojjedhuu siin jechuu barbaadeetti. Ayyee galatoomi horii buli jechuun guyyaa birallee deebiyaati kennadde kaammaa akkasuma goonee warra biraatti carraa kennan nuti. Faayizaa Ahmed yoo dhagaa jiraatte jechuun requestiin akka dargi maa kan arguutti hin jiru waa'ee walloo kamisee gubbaadha waan gargaarsa akkasumas waan tokko tokko itti himuu barbaadda. Faayizaa Ahmed Saudi irraa jechuun maqaa kan argaa ture duratti amma mul'achaa hin jiru. Sila odoo requestii si erguu barbaade maqaan kan argaa hin jiru. Akka barreessuuf waan jedhullee cirra naa kennaa hin jiru. Kanaafuu argaa jiraatte jennaan deebisina bilbilii warri Saawud Arabiyaa kan walloo gargaaruu barbaadan akkamiin akka isaan gargaaruu qaban nutti himta jidduun. Karaa kanaan ammoo adoo haasawaa jirru warri amma daawwachaa jirtan nama 143 goofandii walloo sanii gara 10,000 dhiyaannee jirra nu gargaara walloo bira dhaabadda haga amma nagaanii hin buune jechuun waan dandeenyu wal bira dhaabannuuti nam 150 qofattu kenne nama agamittu jira biyyalaa kana biyyalaa Minnesota qof nam 40 olittu jira garuu gaafa Oromoo rakkateedhani namni garuu guyyaa gara nam 10 nam daawwata nam 150 qof waa kennuun akka malee xiqqaadha kanaafuu warri hagammaa hin kennin akka gargaartanii wanni jedha. Biraanuu Leenjisoo Lanaas jira waa'ee miidiyaa haasa'u jirra Biraanuu yoo ka hirmaachuu barbaadtanan si galchaa request na ergite yookaan request nama ergu na dhowwaa jira wanni kunin. Okay. Dubartii finnar arguyyaan ka dubartiin haasoftuuti. Miidiyaan jechuun amma nu qabnu kun qabsoo kan keessatti akkuma birraa gammadii jedhu qabsoo nagaa keessatti hanki caal miidiyaattuu nan barbaachisa. Karaa miidiyaatiin sagaleen kennu ukkamamaa dhugaan kennu dhokachaa maqaan nu badaa ajandaan siyaasa Itoophiyaa maal ta'u akka inni qabu nutti himamaa jira. Sagaleen Oromoo gammaa akka malee xiqqaadha. Karaa miidiyaa mootummaatiin taanan miidiyaan jechuun jijjiirama kanaaf faallaa hojjechaa jira. Gaafii sabaaf sablammoota ni busheessaa Itoophiyaa dullatti durii ni dhaadessaa aadaa afaan tokkooti feenyummaa tokko ammallee faarsaa jira. Itoophiyaan gos kamii federeeshiniin gos kamii sirni pirezidaantawaa akkamii akka inni dhufuu qabu nutti himaa jira. Sun keessatti ammoo Oromoo warra biraa jechuun ilaalchi warra maal fakkaata akkamiin yaada Itoophiyaa kan wal dhaba kana araarsinaa waan jiru gubbaatti miidiyaan hojjechaa hin jiru marii barbaachisaa godhaa hin jiru
marii gamtokkee ka siyaasa dullachi Itoophiyaa durii faarsu sanitti dhufaa jira. Saaliyaa siriyeessa ture, Saaliyaa Wallagga hin taane hin seenne. Yaaqoob kanaan duratti dubbate beeka. Muraad Ahmed. Kanaaf nullee namaan booda karaa miidiyaa kanaanii waan faayidaa qaba, waan namni dhagayuu danda'u karaa yuutuubii fa'aan hojjanne consistently sa'aatii haga isaa feesbuukii gubbaa balleessuun kan waan bu'aa qaba, waan uummata keenya gargaara, waan hubannoo uumuu danda'a hojjechuu dandeenya jechuudha. Warri dandeettii qabdan yookaan dandeettii qabnu walitti dhufne waan hiikaa qaba afaan Oromootiin, afaan Ingiliishitiin, afaan Amaaraatiin, afaan Somaaliitiin. Namni dandeettii hedduu qabu jira, Oromoon afaan hedduu dubbatti. Sun hundaan hojjechuu danda'u qabna jechuudha. Garuu walitti dhufne takka jennee afaan Oromootiin waa godhuu danda'u qabna afaan Oromootiin. I think request nama ergate jechuun hedduun isaa neetwoorkiin warra gaarii ittiin fakkaatu kan galchuuf yaalu namni hedduun kan galchuuf yaalu namni hedduun kan galchuuf yaalu galaa hin jiru. Faayizaan takkini Faayizaa Ahmed si fiduuf yaalee jira. Nama maqaan nama request nama ergate takka 2 3 4 5 nam 14 jira. Nama hedduu galchuuf wallaalee networkii taatun beeku seensisaa hin jiru. Nama hedduu galchuuf yaalu networkii taatun beeku waan rakkisee namni seenaa hin jiru. Karaa miidiyaa kanaan hanqinni jiru kan akkamiin furuu dandeenya waan jedhu irratti akka gaarii itti xiinxala. Itti yaada wal jajjabeessa waliin arrabsina miidiyaa wal arrabsuu qofa miti alagaan si arrabsuyyuu guute kamullucci si godhee dhukke sirraa kaasu guute isammaa wal arrabsitan yeroo ammaa kanatti. Kanaaf waan miidiyaa kan gubbaatti akka malee dandeenya hojjechuu danda'u qabna. Warri dandeettii qabdanii warri nu wajjin hojjechuu barbaadanullee ammaan booda karaa sooshaal miidiyaa karaa tiwiiteriitii fi feesbuukii fi yuutuubiitii hojjechuu barbaanna. Namni waan akkasii fedhii qabdan, namni waan akkasii hojjechuuf dandeettii qabdan kan Minisoota al jirattan karaa keessatti qunnamuu dandeettanii birra gammadeen hin beeka fedhii guddaa qaba, dandeettiillee ka tekniika hedduu qaba. Warra akkasa hundaayyuu waliif finne yoo wagodhuullee dadhabne paanalii tokko lama faqo qopheessine marii gooneyyuu marummaan akkasii kunuyyuu miidiyaayyuu qabna, miidiyaan nu barbaachisa, hanqinni miidiyaa akkamiin furanna. Sagaleen daayaspooraa akkamiin ibsama jechuun daayasporaan biyyuu fi investimentii keessatti akkamiin hirmaachuu danda'a. Daayasporaan jechuun Oromoo miidiyaan humneessuu keessatti gaheen isaa maal ta'uu qaba. Daayasporaan jechuun biyya deemee akkamiin volunteer godhuu danda'a. Hojii namoomaa akkamiin hojjechuu danda'a. Hojii jechuun gargaarsa namoomaa jechuudha. Hojii ijoollee barsiisuu mentorship yookaan tuutoriyaalii qopheessuudhaan akkamiin deemee ogummaa isaatiin biyya tajaajiluu danda'a. Akkamiin dhaqee waa barsiisee dargaggeessa kana abdii tokko godhee investimentii keessatti hojii babal'isuu, hojii uumuu keessatti carraa adda addaa saba isaatii kennuu keessatti waan uummata isaatiin deemee tajaajiluu danda'a. Akkamiin yaadachi geessuu danda'a. Waan hedduu daayasporaan godhuu danda'a. Investimentiif biyyi deemanii daawwachuu alatti maali carraan jiru sun jechuun biyyi keessa carraan jiru maali? Akkamiin gumaachuu dandeenya, akkamiin jijjiirama kanaayyuu laf qabsiifna. Daayaspooraaf mootummaan akkamiin wal hojjeta karaa dippiloomaasiitiin. Daayasporaan aaduma isaayyuu cimsuu gubbaatti, afaan ofii guddisuu gubbaatti biyyuma kanatti rakkoo guddaatu jira. Akkamitti walitti dhufna. Community jechuun hawaasa gosa Somaalii farra maal baran? Man barumsa meeqa qabanii, warri siyaasa keessatti hirmaatan hagam qabanii. Nu eessa jirra waan akkasii kan daayasporaan miidiyaa guddaatti nu barbaachisa. Reediyoo Minisootaa ka Minisoota irratti hojjechaa jira. Sanbata reediyoon sun nama hundaayyuu banaadha. Karaa feesbuukii illee dabarsuu jalqabne abbaan yaada qabdanii namni achi gubbaa dhiyaachuu feetan hunduu keessaniyyuu koottaa yaada keessan nuu kenna. Koottaa achi gubbaatti dubbadha. Koottaa achi gubbaatti yaada keessan beeksisa. Koottaa reediyoon Minisootaa kun reediyoo keessanii waan Minisootaa, waan ijoollee, waan barnoota, waan hojii, waan fayyaa, waan misoomaa, waan nagadaa, waan transportationii waan feetanii yoo ta'u waan hawaasa
kotta haasawa abbaa yaada qabnaa jettan karaa feesbuukii kana naqunnama yookaan karaa voice of oromia KFAI radio Minnesota kana nuqunnamu dandeettanii sanbasa taqqabna yaada gos kana kamiyyuu yoo nagada qabaatanii nagada keessan isinii beeksisuu fi yoo ummata wal barachuu fedhan ummata wal isin barsiisuu fi yaada qabaatanii yaada keessan ummata wal agarsiisuu fi qophii jirra dhaamsi kan argattanii jennaan nu waliin qunnama nu wajjin hojjedha akkasiniin jenna nagaatti guyyaa gaarii